gaa'illi yoom jalqabee jettanii gaafii kaasuu dandeessu. Gaa'illi kan jalqabee Addaamii fi Hewaan irratti. Waaqayyo isaan irratti jalqabe. Gaa'ila kan jalqabe namaa miti Waaqayyo ilma namaa irratti jalqabe. Gaa'illi kan jalqabe dhiiraaf dubartii irratti. Gaa'illi kan jalqabe dhiiraa fi dubartii irratti jalqabe. Dhiira duwwaa irratti hin jalqabne. Dubartii duwwaa irratti hin jalqabne. Yeroo kana hafuura illuminaatii, hafuura Luusifar, hafuura 66 dhiiraaf dhiirri wal fuudhaara. Shamaraaf shamara wal fuudhaara. Inni kun fuula Waaqayyo fuulduratti cigaasisaadha. Mandarri Gomoraa fi Sodom jedhamtu fuula Waaqayyo fuulduraa dhakaa ibiddaatiin kan isheen badde. Xiqqaaf guddaan ishee gubatee kan bade. Daaraa kan ta'e waan biraatiif miti. Dhiiraaf dhiira wal fuudhe. Shamaraaf shamara wal fuudhe. Har'as Waaqayyo isa kana cigaa. Wanti Waaqayyo cigaa isa kana. Wanti Waaqayyo jibbu isa kana. Gaa'illi kan jalqabe Addaamii fi Hewaan irratti. Akkamitti jennaan Waaqayyo cinaacha isaa keessaa fuudhee dubartittii isaa kenna. Haati manaa cinaacha dhiiraa keessaa baatee kan kennamte. Dubartiitu dhiiraa uumame malee dhiirri dubartiidhaaf hin uumamne. Kanaaf dhiirri yookaan abbaan manaa haadha manaatiif hangafa mataadha. Mataa waan ta'eef ajajamuufin abboomamuufin gahee haadha manaati. Abbaan manaa immoo ani mataan ta'a jedhee raawwatee kan ishee hacuucu kan ishee miidhu osoo hin taane jaalachuu jaalala keessa waa baay'eetu jira. Waan salphaa seenaa jaalachuu dhimmuun jedhu kan jaalalli waan gurguddaa baay'ee of keessaa qaba. Akka of jaalatutti ishee haa jaalatudha macaafni qulqulluun. Akka of jaalatutti ishee haa jaalatu. Waan hundumaan jaalachuu qabu. Waan tokkoon jaalatee waan tokkoon jibbuun qabu. Hunduma isheetti jaalatee gargaaruu gorsuu gahee abbaa manaarraa eeggamudha. Egaa gaa'illi haala kanaan jalqabe kun dhalootaa dhalootatti darbee qomoo irraa qomootti darbee dhufee raawwatee anaaf simbira geera. Yoom xumurama kan jennu gaa'illi kan xumuramuu danda'u namni tokko erga lafa kanarraa boqatee fuula Waaqayyo fuulduratti dhiyaate. Dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoositiin gaa'illi hin xumuramu. Hamma dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoositti gaa'illi ittuma fufu. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufu hundumtuu obboleewwan ta'a. Abbaaf ilmis intalaaf haatis abbaan manaaf haati manaa guutummaan obboleewwan ta'u. Obboleewwan keessaa keessattuu bifa ergamootaa foon hin tortorre ishamne uffatu. Fedhi foonii kun asumatti hafa hanga battala libsuu ijaatti nurraa dhabama. Micayyoon ekeree bareedduudha odoon ishee fuudhee isheen bushooftudha kan jedhamu kun hin jiru. Wal filachuuf kun in dhaabbate battala libsuu ijaatti. Hundumtuu bifa Gabreelii, bifa Mikaayilaa, bifa Suraafelootaa, Kirubeelootaa uffatee Waaqayyoon galateeffata. Maqaa Waaqayyoo jajata. Maanguddoon 20 arfanii haleluuyaa jedhanii naan argaa gooftaa yoo faarsanii naan argaa Yesuus yoo faarsanii anuu naan argaa. Hundumtuu Waaqa ofii faarfata. Waaqa ofii galateeffata. Du'aan booda haati manaa fi abbaa manaa jechuun hin jiru. Hundumtuu bifa ergamootatti jijjiiramu. Waliin jenne. Osuma waliin jiraatan Yesuus yoo dhufe isaan lamaanuu obboleewwan ta'u. Waa lamatu jira na dhaggeeffadhaa. Tokko innis du'ee isheenis yoo duute fuula Waaqaa fuulduratti obboleewwan ta'u. Du'aanis gaa'illi hin dhaabbata. Inni du'ee isheen duunaan bakka achumatti dhaabbata. Achittis dhaqanii wal fuudhanii, achittis dhaqanii mana ijaarratanii, achittis hin nagadatanii hin bocata kan jedhamu hin jiru. Hin dhaabbata gaa'illi. Du'aan gaa'illi hin dhaabbata. Lammaffaa dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoosin gaa'illi hin dhaabbata. Dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoosin hanga libsuu ijaatti kan dhaabbatu. Du'aan dhaabbachuu kan danda'u yoo innis isheenis duutedha. Inni du'ee isheen hin duune taanan isheen heerumuu hin dandeessi. Isheen duutee inni hin duune taanan inni fuudhuu hin danda'a yoo isa barbaachise. Yoo barbaachisuu baates dhiisuu hin danda'a. Sagalee Waaqayyootu isa kana guutummaatti hayyamaa jechuudha. Egaa waa'ee kanaa cimsinee wajjiniin barachaa turreerra. Har'a Waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaree boqonnaa tokkotti wajjiniin deebinee raawwannee barumsoota keenya keessa deebii kan wajjiniin ilaallu ta'a jechuudha. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Egaa gaa'illi maalii jennee raawwannee waliin kaafne. Yeroo jalqaba marsaa tokkoffaa irratti gaa'illi maalidha? Keessa deebii waan ta'eef sirriitti na caqasaa. Warri kanaan duran barannes carraa guddaa qabdu waan ta'eef maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gaa'illi maali?
gaa'illi nagaadha, gaa'illi gammachuudha, gaa'illi ifa, gaa'illi dabalamuudha. Namni tokko gaafa micayyoo tokko fuudhuu barbaadu, micayyoo tokko gaafa heerumuu barbaaddu, mucaa argachuuf, micayyoo argachuuf akka ta'e kun shakkiin qabu amanamaadha. Firii iddoo keenya bakka buufnaa, sanyii keenya bakka buufnaa jedhanii raawwataniiti kan walitti isaan heeruman malee akkasuma waliin hojjetanii nyaatanii dhuguufi miti. Gaa'illi nageenya, nagaa kan argamu gaa'ila gidduutti. Gaa'illi gammachuudha. Abbaa manaa dhiiraaf gammachuu guddaan haadha manaa isaati. Haadha manaatiif gammachuu guddaan abbaa manaa isheeti. Waaqaa gaditti, waaqa caalchisanii osoo hin taane waaqaa gaditti. Akkasuma gaa'illi ifa. Gaa'illi dabalamuudha. Waliin jenneerraa Maatiyos boqonnaa 19:6 seera uumamaa boqonnaa 2:24 irraa kaafnee bureeffannee wajjiniin ilaalle. Kana keessatti maal jennee foon lama yookaan yaada lama tokko taasisuudha gaa'illi. Innis kophaa kalee hojjetata, isheenis kophaa hojjetatti, isheen araba deemtee mana ijaarradheetti, inni lafa qotaa, inni nagadaa gaafa walitti dhufan qabeenyi kun lamaanuu tokko ta'a kan walii isaaniitti ta'a jechuudha. Isa Waaqayyoon qophaa'e nuu kenname carraa namoota hundaati. Isa Waaqayyoon qophaa'ee nuuf kenname carraa namoota yookaan saba hundaati. Mallattoo bulchiinsa mataa ofii danda'edha. Gaa'illi mallattoo bulchiinsa mataa ofii kan danda'e waaqanis keeyyata mootummaa biyya lafaatinis keeyyata mataa isaa danda'e qaba gaa'illi. Gaa'illi tokko keewwata mataa isaa danda'een haati manaatii fi abbaan manaa dhiirri tokkoof shamarri tokko yommuu cidha gaa'ila adeemsifatan keewwata mataa isaa danda'e qaba. Mootummaa biyya lafaatinuu yoo waliin nayyoo jedhan salphumatti miti keewwata mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Mallattoo bulchiinsa mataa ofii danda'e. Tokkoffaa akka Kiristoositti, lammaffaa akka seera biyya lafaatti jennee wajjiniin ilaalaa turre. Hafuura Waaqatiin nama lama gidduutti kan raawwatamudha. Hafuura Waaqatiin nama lama gidduutti kan raawwatamudha. Fakkeenya abboommama sabni Kiristoosiif mul'isuudha. Fakkeenya abboomama sabni Kiristoosiif mul'isuudha. Gaa'illi karaa jireenya dhuunfaa keessaa bahuuti. Karaa boqonnaa sammuu dhiiraa fi dubartii gidduuti. Qorontos 1:7. Karaa eebba biyya lafaa fi samiiti. Biyya lafaa kanarrattis eebba, samiittis eebba. Qulqullummaa kee ejjarraa si eega. Qulqullummaa kee ejjarraa si eega. Qulqullummaatti akka jiraattu shamarri takka. Qulqullummaatti akka jiraatu abbaan manaa tokko kan taasisu dhiira tokko gaa'ela jechuudha. Ejjarraa si eega xuraa'ummaarraa. Egaa kanaaf guutummaatti dubartiin takka erga abbaa manaa qabaatte abbaa manaa ishee malee gara biraa deemuun cigaa'ummaan fuula Waaqaa fuulduratti abaarsa. Saba Israa'el keessatti kakuu moofaa keessatti gadi baasanii dhakaachattumanii ajjeesu. Dhiirri tokkos haadha manaa isaa malee gara biraa yoo deeme biyya san keessaa isa balleessu. Har'a garuu kakuu haaraa keessatti akkasoo ta'uu baatellee guutummaatti mootummaa Waaqayyoo si dhabsiisa. Kanaaf gaa'illi karaa eebba biyya lafaa fi samiiti. Biyya lafaa kanarrattis haati manaa tokko yookaan dubartii tokko siimboo gaarii argattee kan sodaatamtu yoo abbaa manaa qabaatte. Abbaa manaa qabaachuu baannan straight girl jedhama. Straight girl. Dhiira taanan waare bal'aa parsan jedhama. Dhiira durriyyee, dubartii durriyyee jedhama. Kanaaf gaa'illi eebba biyya lafaa fi samiiti yoo jedhamu waan salphaa isinitti hin fakkaatina. Na dhaggeeffadhaa keessa deebii waan ta'eef waan salphaa isinitti hin fakkaatina. Gaa'ila qabaachuun bu'aa qabeessa. Kanaaf dargaggoo shamaraa dhiira baay'ee silkii dawwaluu dhiira baay'ee janajjanuu dhiistanii tokkicha waan isinii kenne sana isa bilcheeffadhaa. Bilcheeffadhaa osoo hin jedhu yaadan gorsuudhaan dargaggoon dhiiratti ishuma takkittii dura jalqabde sana amala badaa qabdi jetteen dhiisin. Amala ishee san gorsi ittimi kun sin baasu kun sin jijjiiru dhiisa mala kana jedhiin. Waaqayyo ilma namaa akka bifaaf fakkeenya isaatti waan uummateef hin sobin, hin arrabsin, hin aarin. Namoonni tokko tokko aarii faashina godhatanii ani aarii hin danda'u jedhan. Maaf hin dandeenye? Ofirraa gati keetii miti. Waan ormaa baattee hin deemin.
waan ormaa baattee raawwattee hin deemin. Aarii kas seexanaat, jibbi kas seexanaat, arrabsoo kas seexanaat, tuffii kas seexanaat, hatuu kas seexanaat, malaammaltummaa kas seexanaat. Ani aariin danda'u amaluma kiyya. Seexanni kiyya jechuudha bar garan beenne. Namoonni baay'een arraba keessanii ni sobdu. Hin amattu, hin fakkeessitu. Ati mucaa seexanaat jechuudha. Kanaaf dhiisi dargaggoo shamaraa baay'eenis, dhiisi dargaggoon dhiiraa baay'eenis dhiisuu isin barbaachisa guutummaatti. Karaa kanaan gaalli namoota baay'ee diigameera. Aariin dandeechu ishiin wajjin hin jiraadhu yoo galtee iyyuu na gubdi jedha. Inni aariin danda'u nama arrabsaa kanaafan isa hiikee kan biraa jaaladha. No, aariin keetii miti. Kan kee gaarummaa, jaalala, gammachuudha, nageenya, fuula ifaan. Kanaaf macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30:15 irratti sagalichi Waaqayyo akkas jedha. Fuulli ifaan nama gammachiisa. Oduu gaariinis lafee namaa cimsa. Jedha. Lafee biyyaa jedhaa namarra darbee kan biyyaa cimsa. Namni fuula ifu. Namni oduu gaarii dubbatu. Fuulli ifaan nama gammachiisa. Oduu gaariinis lafee biyyaa cimsa. Oduu gaarii odeessaa. Haati manaa abbaa manaa keetti oduu gaarii bichaa odeessi. Abbaan manaa haadha manaa keetti oduu gaarii odeessi. Kanarra kan darbe haadha manaa kee hin ifatin hin arrabsin. Si gaafata Waaqayyo. Mee harka kee keessaa harka kam ifattee beekta? Miila kee keessaa miila kam ifattee beekta? Kanaaf guutummaatti eebba biyya lafaa fi eebba samiiti. Karaa fedhaa hayyamamaatiin dubartiif dhiirri wal gargaaranii. Karaa fedha hayyamamaatiin dubartiif dhiirri kan ittiin wal gargaaranii. Uleedhaan wal dabaddabanii wal arrabsanii osoo hin taane. Gaa'ela jechuun karaa fedha hayyamamaatiin dubartiin tokkos dhiirri tokkos walitti dhufanii raawwatanii wal gargaaranii aga Waaqayyo carraa lafa kana irratti kenneef kan waliin jiraatanidha. Qoronxoos 1:7 jechuudha. Gammachuu nama lama gidduutti adeemsifamuudha. Gammachuu nama lama gidduutti adeemsifamuudha. Qoronxoos 1:7 gidduutti mee sagalee Waaqayyo maal jedhare waliin dubbifna ragaa akka nuu ta'u jechuudha. Maqaan Waaqayyo gooftaa maccaa eebbifamu. Iyyasuus ilmi Waaqayyoo jiraatan. Sagaleen abbaa koo qulqulluun akkas jedha. Abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa biraa gahu. Haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee biraa geessu. Cimsomni sireetuu kan jaalalaaf ilaala. Lolli aan hin barbaachisu. Dirqamaan hin barbaachisu. Jaalalaan hayyamaan wal gargaaranii jiraatu. Karaa hundumaan. Foolii urgaa Waaqatti toluudha. Gaa'illi karaa ulfinaati. Efesoon 5:32. Karaa qulqullummaati. Qoronxoos 1:7-4. Karaa maalitii? Karaa qulqullummaati. Arfaffaa irratti akkas jedha. Haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaalatte gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jaalate gochuu hin danda'u. Orkadha. Qaamni dhiiraa guutuun kan haadha manaa, kan haadha manaa guutuun kan abbaa manaa wal jijjiiranii jiru jechuudha. Gaafa wal fuudhan irraa jalqabanii qaamni kee dabbasaadhaa kaasee aga lukaatteedhaan abbaan manaa kan kooti. Qaamni keettiin ishiinis dabbasaadhaa kaasee aga lukaatti kan kooti. Kanaafuu waan namaa qaama koo irratti yaadu, waan namaa qaama kee irratti yaadin jedhaniitti kakuu walii galu. Kanaaf haati manaa abbaan manaa gara biraa yoo deeme kan loltuuf, abbaan manaatis haati manaa gara biraa deemte ejjennoo addaa fudhatanii kan wal lolaniif kan walii kaniif isa kanaadhaaf. Maaliif qaama koo maaliif gara biraa oofteedhaan? Qaama koo maaliif gara biraa oofteettiin ishiinis? Kanaafuu guutummaatti gaa'ela keessatti abbaan manaa guutuu kan haadha manaa akka ta'e, haati manaa guutuu kan abbaa manaa akka taate hin irraanfatinaa. Tokko tuqaa lama keessatti gaa'elli yoom jalqabee kan jedhu keessatti egaa gaa'elli duruma irraa jalqabeeyyuu dhaabbataadha. Duruma irraa jalqabeeyyuu dhaabbataa kan ta'e Waaqayyoo kan jalqabamedha. Dhuunfaa jireenya nama tokko irraa nama lama wayya jedhee Waaqayyo jalqabeedha. Seera uumamaa boqonnaa 2:18-25 gidduutti akkas jedha sagalee qulqulluu abbaa koo. Mee isiniifan dubbisa kan ragaa akka ta'uuf jechuudha. Ergasii Waaqayyo gooftaan namichi kophaa ta'uu isaa gaarii miti. Kan akka isaatti kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhe. Kan akka isaatti isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee raawwatee Waaqayyo
dubartittii cinaacha isaa keessaa baasee kan kenneef akka ta'e caba qulqulluu kana gadi 25 ta'uu dubbifne kan argannuudha. Addaamii fi Hewaan irraa jalqabee hanga har'aatti kan jiruudha. Gaafa Waaqayyo namicha lafee cinaachaa isaa keessaa fuudhee gargaartuu uumuuf irraa eegaleeti. Gaa'illi mallattoo waldaa axibaa yookaan waldaa naannooti. Gaa'illi akkuma Addaamii fi Hewaan irraa jalqabe tajaajilli waldaa keessas Addaamii fi Hewaan irraa jalqabe. Seera uumamaa boqonnaa 2:15 irraa kaafnee dubbifne. Gaa'illi dirqama osoo hin taane hayyama namoota lama gidduutti adeemsifamu akka ta'e macaafa Qorontos 1:7 gidduutti in arganna jechuudha. Tokko tuqaa 3 dhaggeeffadhaa sirriitti keessa deebii waan ta'eef gaa'illi eenyuuf barbaachisa? Gaa'illi eenyuuf barbaachisa? Namoota umriin isaanii dhiiraa yoo ta'e waggaa 18 ol kan ta'e, durba yoo ta'e waggaa 16 ol kan ta'e ni barbaachisa. Dhiira fedha fuudhaa qabuu fi dubartii fedha heerumaa qabaniif gaa'illi barbaachisaadha. Warra jireenya dhuunfaa keessaa bahuu barbaadaniif barbaachisaadha. Warra Waaqayyoo sodaataniif qulqullummaa eeganiif barbaachisa. Qorontos 1:47. Warra maatii barbaadaniif macaafa faarfannaa 68:6. Tajaajiltoota gaa'illi barbaachisa. Qorontos 1:6-18, Qorontos 1:15-33, Xiimotewos 2:3-4, Xiimotewos 1:4-7. Sagale keessatti sagalichi Waaqayyo akkas jedha, halaalummaa baqadhu jedha. Tajaajilaan tokko halaalummaa baqachuudhaaf haadha manaa qabaachuun sirriitti isa barbaachisa. Hin goyoomin hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa jedha. Sagalicha Waaqayyootu dubbata. Hin goyoomin hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasaa. Dubbii mi'aan qabne jedha. Isa hafuura qulqulluudhaan mormurraa fagaadhu jedha. Kanaafuu tajaajilaan tokko gaa'ila qabaachuun sirriitti isa barbaachisa. Gaa'illi bifa meeqa qaba kan jennuudha boqonnaa 2ffaan. Gaa'illi bifa meeqa qaba? Boqonnaa 1 xumurreera. Gaa'illi bifa meeqa qaba? Bifti gaa'ilaa kun yeroo duraa tokko erga Addaamii fi Hewaan Eden keessa yeroo jiraatanitti bifti gaa'ilaa tokko ture. Bifti gaa'ilaa innis gammachuudha, jaalala, nagaadha, ifa. Bifti gaa'ilaa kana qaba. Erga Addaamii fi Hewaan Eden keessaa ba'anii garuu bifti gaa'ilaa iddoo lamatti qooddama. Gaa'ila bifa waaqatiin adeemsifamuu fi gaa'ila fedha foonitiin adeemsifamu ta'etu iddoo lamatti kan qooddama. Gaa'ila bifa lama qaba. Gaa'ila karaa Kiristoos raawwatuu fi gaa'ila karaa fedha foonii yookaan biyya lafaatiin raawwatamu jedhamee kan addaan qooddame erga Addaamii fi Hewaan Eden keessaa ba'anii. Har'a gaa'illi ati adeemsifachaa jirtu gaa'ila karaa Kiristoos immoo gaa'ila karaa foonitiin. Isa kana gargar baastanii beekuun guutummaatti isin barbaachisa waan ta'eef egaa gaa'illi jalqaba isaa bifa tokko duwwaa qaba. Erga Addaamii fi Hewaan Eden keessaa ba'anii bifa lamatti qooddame. Amma gara bifa afuritti siiqeera. Na dhaggeeffadhaa. Bifa afur horateera. Tokko gaa'ila karaa Kiristoosiin adeemsifamuudha. 2 gaa'ila karaa fedha foonitiin adeemsifamuudha. 3 gaa'ila dhiiraaf dhiira gidduutti adeemsifamuudha. 4 gaa'ila shamaraaf shamara gidduutti adeemsifamu ta'eera. Bifti isaatu baay'achaa jira. Gaa'illi karaa fedha foonitiin adeemsifamu yeroo jalqabaa maal ture? Shamaraa fi dhiira gidduutti ture inni iyyuu. Sirbaa, weeddisaa, Waaqayyoon gaddisiisaa wal fuudhaa turan. Inni Waaqayyoon gaddisiisa jechaa turre. Maaliif? Waan sirbaniif. Waan osoo Waaqayyoon sodaanne wal fuudhaniif. Ejjanii waan wal fuudhaniif. Har'a garuu iyyuu cigaasisaa kan ta'e inni Ameerikaa Yuunaayitidii keessatti adeemsifamaa ture Itoophiyaa keessatti seeneera. Dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu, shamaraaf shamarri akka wal fuudhu. Iddoo baay'eetti dhokatee adeemsifamaa. Ameerikaa keessatti guutummaan guututti mootummaan Ameerikaa hayyama godhee fi raawwatee dhiiraaf dhiirri wal fuudhu, shamaraaf shamarri wal fuudhuun mallattaa'eefii jira. Maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin hafuurri kun biyya keenya irratti hundee akka hin horanne Itoophiyaa keessaan xaragee baaseera. Hundee isaanii goggogseera maqaa gooftaa Iyyasuusin. Karri hafuura illuminaatii, hojiin hafuura illuminaatii maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosii kan goggoge haa ta'u. Ameen jettee fudhattuu laata. Alaaka bifti isaa amma afur ta'eera. Kaneessa Kiristoosii warra sodaatanii wal fuudhan,
Kiristoos no sosodaanne warra wal fuudhan har'a dhiira fi shamaraaf shamara gidduuttuu seeneera jechuudha. Egaa kallattumaan nuti bifoota lamaan kanatti fudhanna. Bifoota lamaan kana keessaa gaa'ila fedha foonii jedhu kana jalatti hammatamu. Kan shamaraaf shamaraa kan dhiiraa kun. Gaa'illi waaqayyotti gammadu gaa'illi karaa qulqulluu kun kan karaa Kiristoosiin adeemsifamudha. Gaa'illi karaa Kiristoosiin raawwatu waaqayyo foon lama tokko taasisuusaa. Foon lama tokko taasisee jechuun yeroo duraa dhiirri dubartiin tokko guddachuuf, jiraachuuf, jijjiiramuuf kophaa isaanii kan yaadan yoo ta'u, isaan kun lamaan walitti karaa jaalala waaqatiin yaada jireenya isaanii walitti dabaluun kan tokko ta'anidha. Wal gargaaruun kan jiraatanidha yookaan kan hojjetanidha. Maatiyos boqonnaa 19:6 kan waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedha. Gaa'illi karaa Kiristoosiin raawwatamu fakkeenyaaf waa'ee qeerrummaa fi waa'ee dargaggummaa ilaaluu ni dandeenya. Dursa waa'ee isaanii beekuun nu barbaachisa. Egaa waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaare torbee dhufaa waa'ee isaanii waa'ee dargaggummaaf waa'ee qeerrummaa maal akka ta'e keessa deebii keenya hin daddafeen dubbadha waan ta'eef na dhaggeeffadhaa. Sin barbaachisa. Egaa torbee lamaan isaa immoo waliif kadhannee waaqayyo nu gargaare barumsa gaa'ila keenyaa hin goolomnaa. Lafa waaqayyo bifa haaraan jalqabinaan jedhetti immoo nan jalqaba waan ta'eef. Qulqulluu mootii ardiif samii si galateeffannaa abbaa bara baraa galanni ulfinni siif haa ta'u. Dhaloonni waaqayyo barumsa kana dhaggeeffatan firii gaarii akka buusan karaa kee irraa akka deddeebi'an hubannaaf ogummaa isaaniif kenna. Inni kana jibbu jawween maqaa Yesuus naa waraannamu. Shaaloom sinaa eebbisu. Gaa'ila koo gidduu rakkina guddaatu jira. Hiriyooma koo gidduu rakkina guddaatu jira. Karra gaa'ilaatu naaf banamuu dadhabe. Jalqabeet na harkaa akka cangafa yookaan akka abaarsatti na harkaa dhaabbata kan jettu yoo jiraatte keessan dhuftee na dubbisuu hin dandeessu. Siifan kadhadha. Kanarra ta'uu baannaan hin dhufinaa. Idduma kanatti dhaggeeffadhaa kanumaan